Waa'ee eebbala gabbaayaatiin wal qabatee waan dhagahameen ibsachuu barbaada. Duraan dursee Itoophiyaanonni hundi baga gammaddan jechuun barbaada. Dhugaa rabbi waan waggaa hedduudhaaf abdiidhaan eegaa turtan. At least jaarraa tokkoof akka ajaa'ibaatti abdiirra keewwattanii kan eegaa turtan amma isinii milkaa'uu keessanitti baga gammaddanii guyyaan har'aa kun guyyaa ayyaanni waloo kan Itoophiyaanonni qabanillee akkasitti ayyaanni waggaallee namoonni morman jira miti. Ayyaana kamillee caalaa waan tokkummaa keenya agarsiisu waan gartee wal fakkeenya keenya agarsiisu waan nu hundaa gammachiisu waan nama Itoophiyaa ta'ee dhalate hunda gammachiisu waan wal nu fakkeessu waan ta'eef xumuramee eebbifamuu isaatti hundi keenya Itoophiyaan amantaa kamillee otoo waliin qoodin Itoophiyaa ta'uu keessan qofaaf kan gammaddan hundi baga gammaddan baga guyyaa irraa geessan. Kan bira waan tokko kan ajaa'ibutu jira. Inni maal seetan? Namoonni tokko Abiyyi morman yookaan paartii PP morman otoo hin taane Itoophiyaa warra mormantu jira. Ka gaarummaan Itoophiyaa isa hinaafsisu. Waan gaarii Itoophiyaan argatte isa hinaafsisu. Are you fine my brother? Waan gaarii Itoophiyaan argatte hunda warra hinaafutu jira. Jara na fayyaa keessanii sila. Akkamii kan isin mormaa jirtan Itoophiyaa moo Abiyyi? Wallahi nama dhiba innillee. Ati kan wanni Itoophiyaan argattu hundinuu si gaddisiisu. Maali silaa fayyuma keeti? Innilleen si yaadhibu kan biraatu jira. Kan waan argame hunda Abiyyiif kennuu yaalulleen kunooti. Yoo karaa tolchan Abiyyitu midhaase. Ifaa yoo galchan Abiyyitu midhaase. Kana yoo godhan Abiyyitu kana godhe. Namadde yoo ta'e ammoo inni najjeefne. Lukku dhalate eeyyeen Abiyyitu uume. Gaangee dhalate eeyyeen Abiyyitu uume. Lukku du'e lakki isaa miti inni najjeesu. Hin kalaqa malee ka ajjeesu sheeyitaana akka uumu. Dhugaa dubbachuuf taanan dhimmi laga Abbayyaa waan Abiyyi wal qabatuun hin qabu. Dhugaadha liideriin Itoophiyaa irraa Abiyyiidha. Projektii kana akka inni milkaa'uuf gaheen inni taphatu jiraachuu danda'a. Ta'us garuu anis hanga danda'etti namni Itoophiyaanota hundi Itoophiyaa ta'ee dhalachuudhaaf namni projektii kana akka inni milkaa'u namni hin gargaare. Ani mataan kiyyalleen birrii 200 tokkollee taatu wayi keessaa qaba xiqqaatu 200 tarii Abiyyi 200 sanuu keessaan qabu ta'a. Inni birrii 10 keessaa qaba yoo naan 200 qaba galaala. Waan nuti hundi waloodhaan irratti hojjannee milkeeffanneedha malee kan Abiyyi miti. Warri hinaaftanis warri kan isaati jettanis ati barkan sirbu waattu jira beeyta. Itoophiyaa tan akka nuti hinaafnullee kan nu godhan maal seeta beeyta. Yoo wanni gaariin takka hojjetame Abiyyitu hojjetee jedhan. Yoo wanni badduun hojjetamte isaa miti. Fakkeenyaaf amma namni buqqaa namni du'a kan ajjeesu isaa miti ka buqqisullee rabbumaa kan ajjeesullee obboleessi kee rabbi hojii dhabee Itoophiyaa keessa nama ajjeesa. Yoo wanni gaariin hojjetamte amma fakkeenyaaf ispaaltiin haa galtu ifaan haa galu Abiyyiin midhaasa Allah bichuu jedhan. Fakkeenyaa namni du'e ammoo lakkii kan ajjeesu bichuu miti jedhan. Bichuun hin ajjeesu hin buqqisu. Garuu waan gaarii qofa hojjeta waan namtuu Itoophiyaa keessatti hojjetame ta'isaati miti. Wanni gaariin hojjetamte hundinuu tasaati. Warri akkas godhus jira. Rakkoon keessan inni guddaan eessa jira beektu warri jaalalaa bichuutiin rakkachaa jirtan. Rakkoon teessan achi jira. Warri Itoophiyaatti hinaaftanis of sirreessaa dhugaa rabbi. Nuti kan nuti morminu Itoophiyaa miti. Itoophiyaan biyya ta'e abadan Itoophiyaan morminu. Waan gaarii Itoophiyaan argattu jibbitan taanaan qabsoon teessan rakkoo qabdi sirreeffadhaa.